Ashama harka fuudhee hordoftoonni Abduu moobaayila abbii jala jirtan hundi keessanuu baga jiraattan baga deebiidhaan gara chaanaala kiyyaa dhuftan waraana jalqabaa dhuftan Abduun jedhama. Abduu moobaayila abbii sabskiraayib godhaa maamiltoota keenyatti dabalama taateedhaan amma tahaa jiru. Waa'ee dhiheenya kana hundeeffamuu Sinodoosii Haariyaa afaan kiyyaaniin kadhadhaadhaatiin wal qabatee jechuudha. Akka jeequmsi biisanii ka'ee dhiigni dhangala'uu fi sochii guddaan godhamaa jira karaa jiraatiin jechuudha. Akkasuma Oromoon ammoo chaalenjii adii uffachuu adii dubbachuu jedhu itti fufeeti jira. Artistoonni Oromootis jechuudha duraan haga ammaatitti daayirekti waa'ee kanaa irratti kan isaan dubbatan hin jiru. Amman tana artistoonnis cal'iinsa kana cabsanii gadi bahaniiti jiran. Artistoonni Oromoo maal jechaa jiru? Akkasuma hayyoonni adda addaa sooshaal miidiyaa kanarratti akkasuma jarri carraa kanatti fayyadamnee aangoo masaraa mootummaa seenuu uummata kakaafnee kan jedhu jarri qophii kanatti akka jiranii hayyoota Oromoo keessaa kan xalayaan isaanii na harkaa gale jechuudhaan maxxanse waan nama suukanneessu jechuudha waan nama sodaachisuudha dhumaatii hamatu biyya keenyatti as deemaa jira jechuudhaan kan inni dubbate kanas gurraan isin buusa haga dhumaatitti na waliin turaan isin jedha. Dura wanti kun hedduminaan har'an tana sooshaal miidiyaa irratti waan hayyoonni sooshaal miidiyaa irratti jedhan irratti xiyyeeffadha afaan kiyyaaniin kadhadha afaan kiyyaaniin Sinodoosii kiyya ufiifin bulfadha ufiifin of tahee jiraadha waan jedhurraa kan ka'e akka mirga amantiidhaa fakkeessanii keessattuu wanni kun kan akka malee OA'tiin hammaatee sooshaal miidiyaa kanarratti ka'a akkuma isinis argaa jirtan hagaa rifeensa ifirraa haaduudha booyaa sooshaal miidiyaa isaanii garaagaraa irratti waraabuu akkasuma miidiyaa qaban kaa isaan akkuma isinuu beektan miidiyaan dhibbaatamaan qaban jechuudha. Miidiyaa qaban kannaa hundatti fayyadamanii wanni isaan lallabaa jiran karaa yuutuubiin karaa feesbuukaan karaa tiikitookiin jechuudha. Hatta warroonnummaan durii gartee nuti biltsiginnaa waliin dalagaa yookiin ammoo miseensa isaanii tiisaa haga jennu takka yookiin akka finxaaleeyyummaa isaanii warra kaabaa kanallee kan hin qabne akkasumatti jiddu galeessa tahanii warri duraan jiraatan kan ammoo mootummaa kana deeggaranis amman tana guutumaa guututti bifa jechuu dandeenyuuni waan kanatti makamanii jechuudha kan isaan deemaa jiran gurraacha uffachuu booyuu wal kakaasuudhaaf yaalii godhuu waan kana akkuma amantuu isiniin jedhe isaan akka jihaada akka gartee amantiidhaa fakkeessanii jihaada godhuu fakkeessanii jechuudha haala saniin kan isaan lallabaa jiran wanti kun gara alaatitti gadi bahuun isaa hin oolamu asirratti waan hayyuun Oromoo tokko jedhe gurraan isin buusa. Bar sochiin isaan biyya keessaa fi biyya alaatti ijaaramanii guututti godhaa jiran akkuma jirutti tahee amma kan qabaa gadi nadhiisaadhaan akkasuma ammallee beekamtii fi dhageettii qabanitti fayyadamanii uummata kakaasuudhaa fi boo'ichaa fi mataa haadhu ofirraa haaduu waan adda addaatitti amma kan gartee qaba gana dhiisaa jiran kanuma as ollaa Oromiyaadhaa Finfinnee keessa jiraatan artistootuma deeqqifatanii gartee qabeenyuma Oromoodhaa kana deeqqifataniitiin yeroo adda addaatitti bar haga gartee sadarkaa itti qawwee fudhataniitiin akkasitti uummata keenya kan gartee walloo duguugan san jechuudha amma warra kanaadha kan qabaati gadi nadhiisaa jechaa jiru jechuudha warri kun akkanatti fakkaatutti waan abdatan bakkaa dhaban namni tokko waan abdatee waan gartee afaan nagahe nyaadhe jedheetiin murate tokko yeroo afaanii bu'ee ni aaraa jechuudha nam tokko fakkeenyaaf dubartiin takkaa fi dhiirri tokko yoo wajji gaa'ila ijaarra jedhanii beellamatanii guyyaan gaa'ilaa yeroo gahetti yookiin isin kabiraa heerumte inni kabiraa fuudhe akkam ta'a amma waan akkasiiti fakkeenyaaf shanyummaa waan jedhamu narraa balleessee akka gartee gaafa duriisan ani Itoophiyaawii jedhee ammoo kan ol aantummaan kiyya qoftiin keessa jiru gubbaa sanirra dhaabbadhee agartee an akka karkarootitti akkasitti boonaa qoffee dhaabaa jiraadha jechuu waan akkasiisan gartee isaanii murteeffatanii gartee abiyyi san naa godhu deema jedhanii wayyaanee narraa balleessee asii ammoo Oromoo Onag Shanee jedhee narraa balleessee walumaa galatti gartee aadaa tokko afaan tokko maal waan jedhu san zaranyummaa narraa balleessuu deema jedheeti abdii kan horate kun jechuudha yeroo afaan isaatiin kadhatu an dhoorguu hin danda'u jedhe kanatti amma machaa'ee akkanatti qabaa gadi nadhiisaa jechaa jira jechuudha. Kiiloon keenya aganamaatii miti nuti akka karkarrootti guddaadha akkasii anitti ofii saabaan isaan akkuma isinuu beektan kiiloo keenya guddaa aga karkarroo gubbaa san gahusanii namatti gadi nu deebisuuf deema kan jedhudha amma muddamsuun isaanii duraan ammoo maalinni zaranyummaa waan gartee gosummaa jedhamee kanan hin balleessaa abiyyi gartee Tigraay wajjin dhaabee mootummaa federaalaa jechuudha warra Tigraay kanarraa lola dhaabee isaanii waliin araaramuun akkasuma waan gartee amma dheengaddaa mirga isaaniiti sabni kun akka gartee afaan kana dubbatu waan an godhee miti waan uumamaan jiru afaan isaatiin ammoo hin waaqeffatin jechuuni an hin danda'u hamilee sin qabu mooraalis hin qabuun jechi dheengaddaa abiyyi jedheen suni waa hedduu as keessaa mul'ata nama Oromootis tare amma nam tokko tokko bar kamaaltu naan gaheedhaaf yookiin wanni kun dhimma amantii akkas jedheetiin laaftutti ilaalu jiraatu danda'a malee isaanirraa kan isaan abdii muratan jechuudha haa waan kana turutti as deemutti jira amman tana aga gartee waggoota afran kana mataa ol qaqqabataniitiin gartee zariin nurraa baduuf deema jedhanii duraan biyya san keessatti
mirga amantiis ta'ee mirga namummaa mirga gartee sabummaa mirga barachuudha mirga naggadummaadha kan biileenara ta'e kan miileenara ta'e artistiin jechuudha artistiin Oromoo asitti waan nyaatee dhugu dhabaa isaan ammoo kan ittiin biileenara ta'anii kallattii kanaani ani karkarroo guddaa gubbaa san jiru sanidha akkamitti gadi xiqqaadhee nama wali qixxaadhaadha ammoo isaan akkana boochaa jiru kana ammoo waan abdatanii duraan haga gartee gaafa wayyaaneetis beeki haga xiqqoo takkaadha hangi sun irraa dhabamee waan akka duriititti nama afaan Oromoo dubbatu barbaadamee haga Gaalaanoondee ehelej Gaalaanoondee haga jedhameetiin akka inni afaan ofii kana hin dubbanne akkasitti deebisuudha abdii isaanii akkas ture jechuudha garuu yeroo har'a afaan isaatiin waaqeffatu an dhorguu hin danda'u muummichi ministeera Abiyyi jedheen san jechuudha santu akka malee isaan maraachaa jira jechuudha mee kanarratti yaada hayyootaa isiniif dubbiseetiin karaa artistootaatti tarkaanfadha Yahyaa Bashiir artistoota isaanii Oromoo fi Oromiyaa jibbanii fi abbootii qabeenyaa hojii isaanii ispoonsara godhan sirriitti adda baafadhaa galmeessa kana booda Oromiyaan dachii irratti sirbanii fi horii irraa hammaaratanii durooman tahuu hin qabdu kana godhuuf mirga qabnamoo hin qabnu jechuudhaan bifa gaafiitiin maxxanse jechuudha ogeessa seeraa Ibsaa Gammadaa artistoota Habashaa jibbiinsa Oromummaatiin machaa'an kanneen irratti waltahiinsi wahii tokko uumamuu qaba. Hojii aartii afaan Amaaraatiin haa hojjetan malee bu'uurri isaanii sooshaal bees magaalota Oromiyaa akka qubattootaaf tolanitti qubsuma waraanaa tahanii ijaaraman garsiyoon taa'oon keecha tahuu ni beekna. Finfinneen ammoo maandhee isaanii guddoo yoo taatu wanni isaan gabbisee quufa wallaalchise qabeenyaa fi diinagdee keenya abbootiin qabeenyaa fi dhaabbileen artistoota kana ispoonsara godhan warra Oromiyaa qorqee badhaadhe tahuu yoo hubanne artistoota Habashaa ufumaa gurra itti goone ofirratti goobsine kana likkitti galchuu dandeenya gama biraatiin ammoo artistoota keenya humnoonsuudhaaf tarsiimoo nuuf taha boykoot baddallee ni yaadattuumi jechuudhaan gabaabsee abbaan seeraa Ibsaa Gammadaa waa'ee artistoota kanarratti lafa nuuf kaa'e jechuudha waraleessaa Lataa Qananii Aagaa bifa walalootiin gabaabsee akkasiin lafa kaa'e maqaan keenyas tokkuma walumatti waamamna madaan keenyas tokkuma walumatti dhaanamna warri olaantummaaf boo'u gaafa nu cabsu ceekuu amantaas ta'ee gandaan nu mararfatee hin beeku na hin ilaallatu jettee ofiin sobin yaatiru Oromoo taatee uftaanaan isaaniif firre hin jiru jechuudhaan bifa walalootiin artist Ettiiqaa Tafarii oduu durii fakkeessuudhaan ergaa guddaa tokko dabarfate obbo Gammee fi Atoo Dabaalqeen maatii isaa faana kaaba biyyattii irraa Oromiyaa dhufanii jireenya Oromiyaa keessa godhatanii ollaa obbo Gammee jiraachaa turan guyyaa tokko haati manaa Atoo Dabaalqee dhukkubsattee duute obbo Gammeen du'a haadha manaa obbo Dabaalqee dhageenyaan birmachuudhaaf dhaqan obbo Gammeenis akkuma achi gahaniin akkana jechuun boo'icha eegalan wayyoo obbo Dabaalqee koo maaltu si argate obbo Dabaalqee koo ana haa nyaattu obbo Dabaalqee koo hiyyeessa koo obbo Dabaalqee koo karattataa koo jedhee yeroo inni boo'ichaa itti dheeressu tokko fiigee dhaqee boo'ichaa addaan kuchisiisuudhaan obbo Gammee maal taatan kan du'e obbo Dabaalqee miti haadha manaa isaati jedheen obbo Gammeenis sokki achinarraa yoom wallaale jarri qinee jaalatti qineen boohaafii jira jedheen boo'icha ammaa kuni dhimma amantaa miti qinee jedhan santu kana hiiqaa harki dabaree wal dhiqaa dhaamsa Ettiiqaa Tafariiti itti dabaluun Ettiiqaa Tafarii yeroo gabaabaa keessatti hanqinni mana hidhaa isin mudatee hidhamtoota siyaasaa Oromoo mara akka hiiktan abdii qabna hiiqaa harki dabaree wal dhiqaa isiniif galaami yeroo gabaabaa keessatti manni hidhaa isin hanqatee hidhamtoota siyaasaa baaftanii akkaataan jarri itti deemaa jiran akka itti tasgabbahanii fi akka dhaabbatanii miti yeroo gabaabaa keessatti manni hidhaa isin jalaa guutee hidhamtoota siyaasaa Oromoo baaftanii dhugaa isaati kanuma wannummaa yaalamaa jirulleen jechuudha kan Dr. Milkeessaa Miidhagaa Gammachuu kun ammoo waan nama sodaachisuuf keessaa qaba xalayaa isaaniittuu na harka gahee kan jedhudha jechuudha akkas jedha Dr. Milkeessaa Gammachuu qophii sabboontonni Amaaraa biyya keessaa fi biyya alaa kana gochaa jiran yoon ilaalu waan salphaan dhaabbatan natti hin fakkaatu gaafiin isaanii tasuma amantii fi mana amantaan wal hin qabatu sochiin siyaasaa bal'aa geggeessaa jiru namni keenya yeroo baay'ee jara kanaan tuffata humaa hin fidanfaa jedha kuni dogongora guddaadha
gochoota isaanii irratti wanti hubatamu dhiiga dhangalaasuun isaanii waan hin oolleedha. Marii isaan Waashangitan DC hanga Awurooppaa fi Finfinnee hanga Bahar Daaritti gochaa jiran, qophii isaan taasisaa jiran, mallaqa isaan walitti qabaa jiran, koreewwan isaan ijaaraa jiran, bobbii isaan kennaa jiran, lallaba isaan kennaa jiran nama wal ficcisiisuun isaa hin oolu. Kaayyoon isaanii hangi dhumee masaraa biyyaalessaa haa qabannu jechaa jiru. Abiyyi shaneedha. Amma masaraa isaarraa haa fudhannu kan isaan jechaa jiraniif. Abiyyi maal balleesse beektu? Tokkoffaa waraana Tigraay dhaabuun TPLF waliin araara buusuu, lammaffaa immoo dheengadda kana Oromoon afaan isaatiin waaqa isaa waaqessuu ni danda'a, mirga isaati. Eenyuyyuu mirga kana irraa fudhachuu hin danda'u jechuun ifaan ifatti fuula dhoowwachuu isaattu isaan maraachaa jira. Warraaqsa hawaasaatiin masaraa qabatame akka addunyaatitti qoratanii muuxannoo dhiyeessaa jiru. Hubadhaa, dura Abiyyiin kan dhaalessaa ture isaani. Har'a garuu Abiyyi shanee jedhaniiru. Kan nama raaju garuu yeroo hamaa diinni hunda keenyaaf qophii gochaa jiru kanatti shaneen jedhaman lamaanuu tokko Abiyyii fi kaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo wal waraanaa jiran. Shaneen isaan jedhan sun lachuutu amma Abiyyilleen shanee ta'ee jechuudha. Hawaasa Soddomaa fi Abiyyis wal waraanaa jiru. Hojii dippiloomaasiitiin xalayaa fi mallattoo wal fakkaatuun Abiyyii fi Hawaasa Soddoma himataa jiru. Waajjiraalee mootummaa Ameerikaa fi dhaabbilee idila addunyaa xalayoota yoo feetan harka keenyaa qabna. Xalayoota isaan akkasitti facaasaa jiran san xalayaa yoo feetan harkaan qaba. Aksas qaban hundatti fayyadamaa jiru. Ijibbaata godhuu waan ta'eef salphaa hin ta'u. Miidiyaan dhibbaatamaan isaan qaban waan hamaa lallabaa jira. Oromoon dhimma kana akka salphatti ilaaluu hin qabu. Dhimmichi waraana Oromummaa irratti labsamaa jirudha. Afaan Oromoon maaliif dubbatte, maaliif waaqessite qofa miti. Oromoo taatee hin jiraattuudha wanti jedhamaa jiru. Dhumaatiin nutti as deemaa jira. Akkuma tokkummaa uumnee Sinodosii Oromiyaa tumsaa jirru kana diina wal ijaaree nu balleessuuf dhufaa jiru kana tokko taanee ofirraa qolachuu qabna. Yoo diina hiddaan gadi fagoo qabu kana wal taanee irra aanne wal dhabdee fi waraana Oromiyaa keessatti ta'aa jiru furuunilleen ni salphata jedheen amana. Waaqayyo tokkummaa keenyatti qalbii, beekumsaa fi cimina nuuf haa dabalu jechuudhaan Dr. Milkeessaa Gammachuu waan hamaa as deemaa jiru kaa xalayaa isaaniittu na harka gahe kan jedhu kan inni maxxanse jechuudha. Wanti kun kaa hedduu nama suukanneessaa kan amma Dr. Milkeessaan Gammachuu jedhe kun jechuudha. Akkaataan jarri itti gartee sooshaal miidiyaa kanarratti oofaa jiranis waanuma akka Dr. Milkeessaa Gammachuu jedhe kanaan wal fakkaatuudha. Dandahanii galmaan gahanii kan jedhu waan biraa tahee garuu isaan yaalii godhuu danda'u jechuudha. Artist Galaanaa Gaaromsaati. Lafa koo jaalachaa nama koo kan jibbu jaarraa tokko oliif shira kan lallabu mandhee wal diigensaa leenci itti hin galu walqixxummaan dhufnaan gabroomsuudhaaf kan lolu jechuudhaan gabaabsee dubbatee itti aansuudhaanii gubadhu yaa akaayyi jette ayyoon eelee jalatti ibidda naqxe jedhe jechuudhaan suurota chaalenjii adii uffannaa adii dubbannaa kan jedhu adii uffachuudhaan artisti Galaanaa Gaaromsaas haala kanaan yaada isaa gabaabsee dubbate jechuudha. Waan Dr. Milkeessaa miidhagaa jedhan kanarratti jarri yeroo hundayyuu zarra fi dhiisanii yookiin ammoo sodaachisaa ani gartee nama akkasiitii lafan balleessaa an akkasiin godha waan jechuu dhiisanii yookiin ammoo kun waan haaraa jechuu fi miti. Tahee ammoo ammas keessaan wanti kun dhimma amantii fakkeessinee tokkummaadhaan sabni biraalleen waliin dhaabbataa kana fakkeessineetiin akkasitti kaayyoon isaanii amma sababa kanaan artistootaan namoota bebeekamoo gartee dhageettii qaban kanatti fayyadamneeti dhiiga miskiinaa gadi naysiifnaadha. Kanaafuu kanarratti dheengaddaallee kaleellee viidiyoo isin maxxansiisetillee Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaallee kanuma jechuudha kan isaan dhaamanii hokkarri isaan kaasuuf deeman waan laafaa miti wanni kun jechuudha. Isaan amma yeroo dhumaatiif ijibbaataa waan kana godhuu dandahanii jechuudha. Dandahanii hin dandahanii isaan afaan isaaniitii zarrafii fi maaliin afaan isaaniitii suni waan biraati. Dandahaniif hin dandahaniinis waan biraati. Isaan yaaluu dandahan pirootestii jechuudha. Fakkeenyaaf akkaataa itti addunyaa kanarratti mootummaan tokko hokkara ummataatiin akkamitti akka cabee kan biyya hundaa qorataniitiin akkasitti dhiheessaa jiran kan jedhudha. Akkuma reefu Dr. Milkeessaadhaa dhageettan jechuudha. Kanaafuu isaan ni yaalan garuu milkaa'uu fi milkaa'uu dhabuu waan biraati. Wanni kun gadi dhufuuni dhugaa meeqa addanuuf baase. Waa meeqa nu garsiise, safuu meeqa nu garsiise, akkuma isinuu beektan meeqaatamtu jira bar amantii qofa miti
kan araadaa tahaa isaanittiin fakkaadhaa yoo isaanitti fakkaadhe malee naman ta'u guutuu naman ta'u jedhee kan ofitti amantummaan qabne kan ammayyuu isaanii waliin dhaabbataa jiru yeroo hamaa dukkanaa'oo kana keessatti kan isaanii waliin dhaabbataa jiru kan ammoo gara isaanii dhaabbachuu barbaade sodaateetuma kan cal'ise tokko lama sitti hin fakkaatin inni tokko karaa amantii kanaan jechuudha akka waan amantiin kun jechuudha yookiin ammoo waaqayyoomaaf buluunu isaanii walii yoo isaan tahee akkasitti deemee afaan amaaraa dubbate malee yookiin akka waan amantiin kun iyyuu akka waan amantiin kun irraa hin qeebalamne kan akkasitti beeku jira hanga ammaatittuu jechuudha barnamni qaroomatee akkasitti gartee dammaquuni akkaataa walirra qawutee akkaataa walirra beekumsa qabuun akkaataa walirra namummaa qabuun wal dura dammaqaa haa dhufu malee ammayyuu kan bakkuma san jiru ni jira akkuma gartee gaafa durii namni gaafa Haile Sillaasee gurri duudee haga dhumaatittuu achi booda waan jedhame hin dhageenye waan ta'eef hadara Haile Sillaasee namaan jedha akkuma jedhamu sanii haga ammaatittuu kan gartee bakkuma san jiru jira jechuudha amman tana kan isaanii waliin dhaabbataa jiru hedduu agarra kan biraa ammoo tokko kan yoo isaan tahee araadaa ta'a kan itti fakkaatutu jira kan sabuma keessaa dhalate kana guutumatti maqama isaa dhagahuun feena jechuun saba tokko ta'uun beeki yakkaa miti amma asirratti Oromoon nama tokkollee tuffachuu nama tokkollee jibbuuf nama tokkollee yookiin gadi xiqqeessuudhaaf miti gaafii ufumaan gartee uf tahuudhaa ufiin afaan kiyyaan dubbadhaa afaan kiyyaan lallabadhaatimi tahee garuu warra ufumatti namummaan isaa itti gartee itti qaanfatu namummaa isaa kana itti qaanfatu yoo gartee akka isaan tahe malee yoo isaan tahe malee kan nama guutuu waan ta'u ittiin fakkaanne hedduu jira kan biraa ammoo kama isaan keessa jiraatu ammayyuu yoo isaaniin adda bahee dalagamaan argadhu natti hin dhiisan jedhee kan jiraatu illee jira garuu kan qaroomate kun galgalaan kan akka baashaafaa jechuudha dulluma keessa ka gartee as deebi'ee ani ilma Oromooti jedhas bahee jira kan kaleessa eeltirachaa ture jechuudha inni biraa tokko ammoo dirqi amaareedha dirqi amaaree dirqi maan jechuudha bakka amaaraa maaliif nama ta'uudhaaf yookiin ammoo amantii kana nama amantii kanaa ta'uudhaaf jiraachuudhaaf namuma ta'ee jiraachuudhaaf amaara kanuma gartee yookiin abbaan isaa yookiin ammoo tarii namni beeki yeroo kana jedhamu namni jaalatee yookiin ammoo haadha saba akkasiirraa dhalachuu jaalatee abbaa saba akkasiirraa dhalachuu miti kuni cubbuu miti fakkeenyaaf abbaan barbaadeerraa dhalachuu danda'a namni kuni cubbuus miti saba tokko ta'uunis rabbi filatee akkasitti si uume malee waan ati filattee gootee miti jechuudha kanaa miti garuu rakkoon maalinni ati waan uf dhoysu zarummaa kee akka waan gartee haadhuma irraa dhalatte tan gartee gadaamessa isii keessa ciisteetiin baate kana uf wallaaluu uf kaaduu jechuudha lakki an haadha akkanaa gosa akkanaa irraa dhaladhe sanbooda Itoophiyaawii sanbooda nama waan jedhu wallaaluu jechuudha abbaa akkanaa irraa dhaladhe abbaa akkanaa kun akkasi guddise kan gartee miskiinummaan sin lafa isi guddise kana uf dhoysitee isa san nama ta'uu isaa sanillee dhoysitee jechuudha beeki maaliif allaki gosa akkana irraa dhaladhe sanbooda Itoophiyaawii nama akkasitti kana jechuu warra itti qaanfatutu jira hedduu ammayyuu meeqatam argaa jira sooshaal miidiyaa irra ijoolleen maan teenna meeqatam jechuudha kanaafuu warroonni kunneenis taazabbii keessa uf galchaa jirtan wanni kun waan hamaadha waan guddaadha tahuu baatus isaan itti milkaa'anis isaan cubbuudha homaa itti milkaa'anii garuu xiinxalla keessaa taazabbii keessaa uf galchaati jirtan jechuudha warroonni akkasii sun dubbii durseetaniitiin inumayyuu kan calliseetu irra wayya jarri natti bufatuu irra jedhee kan haga ammaatti kan calliseetu irra wayya tokko ammoo dhugumatti fayyaalessi kan amantiin kun yoo gartee isaanirraa adda uf baasa yoo jedhee yookiin ammoo alaabaa lumuuxii kana afaan lafa kaahaa yoo jedhee afaan amaaraatiin ala kadhatama yoo jedhame akka waan amantiin kun baddee dhugumatti waan amma isaan maali aandinaat jedhan kana dhugaa seheetiin kan haala akkasiisan keessa jirullee ni jira jechuudha. Har'an tana ammoo simannaan Bulee Holatti Bulee Horaa Gujitti jechuudha akkuma Shaashamannee fi Arsii iddoolee garaagaraa akkasuma Wallagga keessatti godhametti bifa addaatiin simannaan gootaa godhamee fi uummanni qubsiifatee jira jechuudha. Bakka hundattuu uummanni gammachuudhaan kan qubsiifataa jiru. Garuu isaan haga tokko durriyyee isaanii bakka garaagaraatitti ijaaranii keessattuu akkaataa dheengadda gartee Shaashamannee keessa godhan san bifa akkasiisan godhuudhaaf kan isaan qabsaa godhaa jiranii warri kun haga afaaniin zarraf jedhu kana hojiidhaan hin gahu humni sin jirtu Oromiyaa keessatti waan ta'eef Oromiyaa keessatti homaa godhuu hin danda'ani qeerroon Oromoo illee ittiin dhiisu jechuudha bakka biraatitti yoo ka'uu dadhabeyyuu qeerroon Oromoo bakka akkanaa kanatti ammoo of hin dagatu jechuudha bakki tun bakka xiiqiiti waan taateef kanaafuu wanti deemaa jiru waan gaaris tokkummaan Oromoo kan akka gaariitti cimee chaalenjiin adii dubbannaa adii uffannaa amma Oromoon bara gurraacha uffatuudhaaf adii uffatuudhaani bakka lamatti qoodameeti jira jechuudha. Isa adii uffateetiin gara dhugaa gore, isa gurraacha uffateetiin gara dukkanaa gore kanatti addaan baheeti jira jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi tokkummaan Oromoo hedduu takka nama dinqisiisa. Amantiidhaan osoo wal hin qoodin yookiin gandaan osoo wal hin qoodin tokkummaan Oromoo kan duraan xiqqashoo riqriq jedhe waggaa afran kana jechuudha bifa addaatiin kan deemamaa jiru. Osoo amantii kiyya amantii isaan osoo hin jedhin daangaa amantii isaa eeggachaa akkasumatti immoo boleeyyan isaa kan ortodoksii waliin kan dhaabbataa jiru sinodoosii afaan Oromoo waliin kan dhaabbataa jiru jechuudha. An Abduu Moobaayil Appiraay hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagayaan naa tura.